Akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya hangafoota dursuun siree fi miidiyaa irraa oduu sa'aatii kanaaf qabanne simbiraan keenya laayik sheerii fi saabskiraayib godhaa hanga xumuraatti hordofaa jalqaba irratti hangafoota. Caffeen Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa gochuu yoomuu obbo Taayyee Danda'a sagalee mormii dhageessan. Obbo Dammaqaa Mokonnon barreessaa olaanaa dhaabbata mootummaa gamtoomanii Antooniyoo Guterres waliin mari'atan mootummaa Yuunaayitid Kingidaam Itoophiyaa dabalatee deeggarsa mallaqaa biyyoota naannichaaf kennu hir'isuu murteessuu beekse. Wallagga baatti haleellaa raawwateen namoonni 29 ajjeefamuu dhaabbanni mirgoota namoomaa Itoophiyaa gabaase. Kunniin hangafoota guutuu isaa akka taanutti simbiraan keenyaa turtiin keessan nufaanaa ta'u. Caffeen Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa gochuun muude paartiin badhaadhinaa filannoo biyyaalessaa marsaa jaffaa mo'atii har'a sadarkaa naannoo Oromiyaatti mootummaa haaraa hundeesseera. Caffeen Oromiyaa yaa'ii isaa jalqabaan obbo Shimallis Abdiisaa pirezidaantii gochuu yoo muudu adde Saadaa Abdurrahmaan hafe yaa'ii caffee Oromiyaa gochuun muudeera. Bulchaa godina Wallagga Lixaa kan turan obbo Eeliyaas Uummataa itti aanaa hafe yaa'ii caffee Oromiyaa gochuun muudeera. Muudama kanarratti obbo Taayyee Danda'a sagalee mormii filannoo kana akka hin beeknee fi harka keessaa hin qabne dubbateera. Obbo Taayyeen akka jedhetti namoonni filataman kunniin muuxannoo hooggansaa akka hin qabne seereera. Kabajamtoota koree filachiistuu ulfaadhaa carraanaa kennuu keessanii fi filannoo bara kanaatiin haala hamaa keessa teenyee paartiin keenya injifachuusaa galata dhiyaate hundumaa anis sheeriin godha kabajamoo obbo Fiqaaduun dhiyeessanii garuummoo haala keessa jirru wajjin wal qabatee namoonni waajjira caffee kanatti afayaa'ee akka ta'aniif dhiyaatan kun gahumsaan maal fakkaatu ka jedhu gaafiin qabu. Jalqaba irratti paartiidha ka dhiyeesse jedhamee jira. An koree hooggansa paartii keessaa nama tokko dubbii kanaan hin dhageenye. Warri godina irraa dhufanii itti mari'atanuu akka jiru nan beeka. Hirmaachisuun baay'ee gaariidha. Akkamitti wanni kun eenyu faatu madaalee eenyu koreen waan kana qorateen jedhu kuni anaaf gaafidha jechuudha deemsa irratti maal taaneet keessaa hafne nuyi akkamitti quba qabaachuu baanne waan paartiin keenya dhiyeessu paartiin keenya akkamitti duubatti nu dhiise adda durummaadhaan paartii kana odoo qabsoofnu waajjira paartii keessatti koree hooggansaa taanee bakka jirrutti warri immoo koree kanarraa fagoo jiran dhufanii bakka mari'atanitti maaliif keessaa hafne ka jedhu tokko akka adeemsatti gaafiin qaba. Lammaffaa naannoo keenya keessatti wanni baay'een han hojjanne milkeessine jira wajjin sheer goona haa ta'u immoo wanni harcaafne wanni ammas uummata keenyatti rakkoo ta'e dhibee ta'e ibidda ta'e baay'eetu jira jechuudha. Maddi rakkoo kanaa akkaataan caffeen keenya itti gaafatamummaa qaama raawwachiiftuu itti ilaalaa turetu rakkoodha jedhee nama jechuudha. Kanaaf caffee kanatti namni afyaa'ii ta'uu qabu nama muuxannoodhaanis gahumsaanis waan kana madaalu beekamu ta'utu irra jira. Amma wanni an dhiyaatan kun kabajamtuu adde Sa'aadaanis kabajamaa obbo Eeliyaas Uummataatis bakka jiranitti waan baay'ee akka hojjetan gatii baay'ee akka kaffalan nan beeka. Garuummoo seektara yoo hooggananii beekan jechuudha. Oromiyaan bal'aadha biyya. Caffeen kun immoo dhimmoota Oromiyaa keessatti miti Itoophiyaa keessa socho'aniifu bakka ijoodha jedhee waan yaaduuf toora kanatti gahumsa qaban jedhee waan hin amanneef kanuma kaasuuf jechuudha ulfaadha. Gaafii biraa. Obbo Dammaqaa Mokonnon hoogganaa olaanaa barreessaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guterres waliin mari'ataniiru. Itti aanaan muummeen ministeeraa fi ministeerri ministeera dhimma alaa obbo Dammaqaa Mokonnon barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guterres waliin mari'ataniiru. Haala waqtaa Itoophiyaa amma jiru ilaalchisee mari'achuu isaaniis ibsameera. Dhimmoota naannoo Tigraay marii sadee hidhaa haaromsaa fi dhiyeessii deeggarsa namoomaa irrattis mari'achuu isaanii ragaan ministeera dhimma alaa irraa argame ni mul'isa.
Mootummaa Yuunaayitid Kingidaam Itoophiyaa dabalatee deeggarsa mallaqaa biyyoota naannichaaf kennuu hir'isuu murteessuu beekse. Koreen paarlamaa Yuunaayitid Kingidaam deeggarsa mallaqaa mootummaan biyyoota Afrikaa muraasaaf kennuu hir'isuu murteessuun of tuulummaadha akkasumas nama muufachiisa jechuun qeeqeera. Koreen International Development jedhamu Yuunaayitid Kingidaamiin keessumaa deeggarsa biyyoota Afrikaa bahaaf taasistu hir'isuun sirrii akka hin taane ibseera. Koreen paarlamaa Yuunaayitid Kingidaam kun arjooma biyya taasiftuu irratti qeeqa kennuun beekama. Deeggarsi Itoophiyaa, Keeniyaa, Suudaan Kibbaa, Moozaambiik, Somaaliyaa fi biyyoota Afrikaa biroof taasistu hir'isuun sirrii miti jedheera. Mootummaa UK gamasaan deeggarsa biyyoota Afrikaa hir'isuuf kan murteesse dhiibbaa weerarri kooroonaa vaayirasii irraan ga'eeniin kan murteesse jedhe. Koreen paarlamichaa garuu biyyoonni rakkoo namoomaa keessa jiran rakkoo kamiiyyuu caalaa deeggarsa UK barbaadu jechuun gargaarsi addaan cituu isaa qeeqeera. Biyyoonni naannoo kanaa rakkoo namoomaan dabalata dhiibbaa jijjiirama haala qilleensaan dhufeenis wal'aansoo jireenyaa keessa jiru jechuun mallaqni hir'ifamuu akka hin qabne hima. Biyyoonni kunniin deeggarsaaf kanneen dursi kennamuuf jalatti ramadamu. Haajaa alaa UK Itoophiyaa dabalatee biyyoota Afrikaa filataman waliin hidhata bu'aa biyyaalessaa jiddugala godhatee qabna jedhanillee deeggarsi kennamuu walakkaa yookiin isaa ol akka hir'isu himeera. Itti gaafatamtuun International Development Saaraa Chaampiyoon murtee of tuulummaa fi muufachiisaadha jedhan. Qajeelfama mootummaa biyyoonni gaanfa Afrikaa dursi akka kennamu baasees ni faallessa jedhaniiru. Naannichi rakkoo namoomaa lola jijjiirama haala qilleensaa fi haala guddinaaf danqaa ta'e keessatti qoramaa akka jiru ibsaniiru. Mootummaan tarsiimoo haajaa alaa fi nageenya yeroo fooyyessuu rakkoowwan hir'isuuf tarkaanfii fudhata jennee turre jechuun murtoo kana komataniiru. Dabalataan murtoon kun akkamiin tarsiimoo agarsiisa biyyoonni kunniin akka UK'n dursa kennituuf akkamiin agarsiifte jedhaniiru. UK'n biyyoota Afrikaa kanneen keessaa gariiniif deeggarsa nageenyaa taasisuuf loltoonni ishee leenjii akka kennan akka ergitu eeruun loltuun leenjii akka kennuuf erginee mallaqa misoomaaf ta'uu hir'isuun hiikaa hin qabu jechuun dubbatu. Odeeffannoon waajjira Foreign Development Commonwealth akka agarsiisutti Itoophiyaan bara darbe mallaqni UK irraa argatte paawundii miiliyoona 240 yoo baranaaf kan karoorfame immoo paawundii miiliyoona 107.6dha. Somaaliyaa bara darbe paawundii miiliyoona 121.1 kan argatte yoo ta'u bara kanaaf kan karoorfame immoo paawundii miiliyoona 71.2. Keeniyaafis akkasuma bara darbe paawundii miiliyoona 67.3 yoo ta'u baranaaf paawundii miiliyoona 41. UK warreen deeggarsa irraa kutte keessaa Keeniyaa fi Somaaliyaan kaampii waraana loltootaan leenjistu qabdi. Somaaliyaa keessatti shororkeessummaa loluuf deeggarsa taasiftu. Ogeessonni dhimma arjoomaa irratti hojjetaniif dippiloomaatonni akka jedhanitti yoo deeggarsi misoomaaf ta'u nageenyaaf kennamu wal faana deemuu qaba. Deeggarsi misoomaaf kennamu nageenya eegsisuuf tasgabbeessuufis ni oola jedhu. Wallagga Bahaatti haleellaa raawwateen namoonni 29 ajjeefamuun gabaafame. Naannoo Oromiyaa godina Wallagga Bahaa aanaa Kiiraamutti haleellaa raawwateen namoonni 29 ajjeefamuu fi kanneen 40 ta'an qe'ee irraa buqqa'uu Koomishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa beekseera. Aanaa Kiraamuu ganda Booqaatti gaafa fulbaana 7 fi 8 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaa haleellaa raawwateen namoonni 18 yoo ajjeefaman ganda Ulamaayitti immoo namoonni 11 ajjeefamuu gabaasni akka isa ga'e koomishinichi ibseera. Kanneen nama ajjeesan baqachuudhaan jiraattonni aanaa Kiiramuu naannoo isaanii gadhiisanii aanolee ollaatti baqataniiru. Haleellaa aanichatti walitti fuunfiinsaan raawwatamu kanaan namoonni nagaa nageenya isaaniif haala rakkisaa keessa jiraachuun isaanii akkasii yaaddessu koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa ibseera. Haala nageenyaa naannicha jiruun jiraattonni naannicharraa buqqa'an yeroo ammaa aanaalee Noolee, Haroo fi magaalaawwan Kiraamuu keessatti baqatanii akka jiran koomishinichi beekseera. Jiraattonni qe'ee isaanii irraa fagaatanii jiraatanis deeggarsa hatattamaa argachuu dhabuu irraan kan ka'e haala rakkisaa keessa akka jiran jiraattu koomishinichatti himuu beekseera. Haala nageenya naannicha jiru irraan kan ka'e yeroo ammaa daandiiwwan aanaa Kiiramuu magaalaawwan Buree fi Naqamtee wal qunnamsiisan cufamuu koomishinichi mirkaneesseera. Ibsa koomishiniin mirgoota namoomaa baase kanaan haleellaan ajjeechaa fi baqa namoota baay'eef sababa ta'e eenyuun akka raawwate kan jedhu waan hime qabaachuu baatus naannichatti kana duras haleellaan wal fakkaataan raawwachaa turuu hima. Haleellaa kanaanis waraanni bilisummaa Oromoo mootummaan shanee jedhee waamuu fi shororkeessummaan farraje gaafatamaadha jedhamuun irra deddeebiin komatama. Koomishinichi ibsa baasee mootummaan federaalaa fi bulchiinsi naannichaa humnootii nageenya aanaa Kiiramuutti warreen haleellaa raawwatan dhaabsisuuf tarkaanfii barbaachisu akka fudhatan waamicha dhiyeesseera. Qaamoleen dhimmi isaan ilaallatus haala nageenyaa mul'atuuf furmaata waaraa kennuu fi jiraattota irratti warreen haleellaa qaqqabsiisan seeratti dhiyeessuun tarkaanfii akka fudhatan yaadachiiseera. Koomishiniin mirgoota namoomaan dabalataan sababa lola kanaan jiraattonni qe'ee isaanii irraa buqqa'an akka deebi'an daandiiwwan cufaman akka banamanii fi deeggarsi namoomaa akka qaqqabu waamicha taasiseera. Bye.